aadaa Oromoo keessatti ilmoon namaa kun uumama hundaaf bakka kenna, uumama hunda dhageeffata, uumama hunda sirnaan ilaalaa nagahaan jiraata jechuudha. Misooma inni jennu, diinagdee inni jennu kun kana keessaa baha, kana keessaa dhalataa jechuudha. Yoo uumamni hundi nagaa qabaatan kana gochuu beektaa seera raammoo raaratti jedhee raammoo ijaan mul'atuuf ijaan hin mul'anneefis seera tume. Seera mukaa mokonnoo jedhee seera bosonaa fi bineensa bosona keessa jiraatu, ka lafa keessa jiraatu dabalate. Seera dheedaareeraa jedhee yookiin seera maddaa margaa jedhee seera bishaanii fi waan bishaan keessa jiraatu kana hunda uumamaaf bakka waan kennuuf yoo kun hundi eegame misoomni jiraa jechuudha. Yoo kun hundi eegame diinagdeen jiraa jechuudha. Ilaalchi Oromoon diinagdeef qabu isa kana nama sadarkaadhaan qooduun hin jiru gadaa keessa, nama gartuudhaan ka adda qoodu kun gadaa Oromoo keessa hin jiru beektaa. Warra olaanaa, warra jiddugaleessa, warra gadaanaa gabaabaa dheeraan yookiin warra akkasii gosa gadaantu gosa olaantuu jechuun hin jiru. Namooma irratti ijaarame gadaan kun. Namaa miti bineensa kaaniifuu jenne miti namooma irratti ijaarame waan ta'eef gadaa keessa wanni akkasii hin jiru jechuudha. Sirni burjaazii sirni akkasii kun gadaa Oromoo keessa aadaa Oromoo keessa hin jiru. Nama kamiiyyuu ta'e gosa kamiiyyuu ta'e biyya kamiiyyuu dhufe aadaaf duudhaa Oromoo kana barbaada jennaan lakkii ati gosa kanaa gosi kun gadaatti makamuu hin danda'u jedhee ofirraa hin deebisu. Sirriitti hubatamuu qaba. Biyya heeraa fi seera qabdu keessatti aangoo karaa humnaan fudhachuuf yaaluu fi hidhannoo qofatti amanuun aadaa siyaasaa boodattafaatee kan biyya diigu malee kan biyya ijaaru miti jedhanii hayyuun siyaasaa obbo Ibsaa Nagahoo turtii OBN waliin gaggeessaniin Lalli Girmaa. Jijjiiramaan dura biyyattiin rakkoo siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaaf saaxilamtee turuun yaadannoo yeroo dhiyooti. Gaaga'ama biyyi keessa turtes lammiilee muufachiisuun sabaa fi sablammoonni biyyattii haala biyyi keessa seenterraa ka'uun fincila kaasuu eegalan. Fincilaa fi diddaa finiineen hooggansi jijjiiramaa gara aangootti dhufe. Qeerroo fi qarreen Oromoos acuuccaa sirnoota darban keessa uummata Oromoo irra gahaa ture dhabamsiisuun qaanqeen bilisummaa akka ifuu aarsaa lubbuu kaffaluun jijjiiramni akka dhufu gaheen taphatan guddaadha. Yeroo ammaa jijjiiramni akka biyyaatti dhufes dhiiga dhangalee lafee cabee fi lubbuu aarsaa ta'een argamee jedhan hayyuun siyaasaa obbo Ibsaa Nagahoo turtii OBN waliin taasisaniin. Jijjiiramni biyya kana keessatti akka laafatti hin dhufne. Actually, qabsoo qeerroo gulantaa sabaa hundaa kan Oromoo qooda keessaa fudhatee jira. Kan mootummaa keessa tures, kan ala jirus qabsoon inni godhe kan walooti. Kan namni tokkotti badhaafamuu miti. Garuu sochii sabaa walumaa galatti bu'aa kana fidee jira. Sabaaf sablammoota biyya kanaallee dabalatee. So kana ennaan jijjiiramni caasaa daawuu keessatti dhufe immoo akka paartii keessatti dhufe Dr. Abiyyiin gara aangootti fide jechuudha. Jijjiiramni akka hin dhufne warri aangoo farkaa qaban dhiibbaa garaagaraa qaqqabsiisaa turuu himuun bilchina hooggansa jijjiiramaan jijjiiramni kun lafa qabatee jedhan. Rakkoolee gurguddaan jijjiiramni kun akka hin dhufne caasaa mootummaa keessatti karaa nageenyaa warra tikaatiin caasaan ture hundinuu gufuu ture jechuudha. Inni kuni waldhabbii duraan jiru gara hiikutti otoo hin taane gara bal'isuutti fa'i dhufe jechuudha. Maaliif paawara duruu yeroo godhanitti yeroo aangoo dhabanitti aangootti deebi'uudhaaf tattaaffiin ture sabaaf sablammoota birootillee of wajjin hiriirsuudhaaf gara humnaatti deemuu waan akeekeef jecha xiqqasha rakkisaa ture. Waan kana irra aanuun laafaa hin turre. Kunis tarsimoo bilchaataadhaan deemaniitu yeroo kamitti tarkaanfii akkamii fudhanna kan jedhu yeroo kamitti tarkaanfii kana fudhanne badii fida kan jedhu irratti kan rarra'e waan tureef I think leadershipin hooggansummaan Dr. Abiy gaamnummaa irratti kan hirkate natti fakkaata. Otuu kana hin taane biyyi tuni jijjiirama amma mul'ate kana dhiisiti survive godhuun hedduu rakkisaa ture. Jijjiiramni dhufe akka hin itisne biyya keessaa fi alaa qormaanni mudachaa turuu kan yaadachiisan obbo Ibsaan qormaanni mudates warra qabeenya uumamaa biyyattiin qabdu saamuu barbaadan warra biyyattii tasgabbii dhabuun siyaasa isaanii gaggeeffachuu fedhaniin raawwachaa turuu eeru. Humnoonni alaa waa'ee bishaanii kanarratti biyya kana keessatti laafaa fakkaata wanti bishaanii kun warra bishaan hin qabneef immoo jiruu fi du'a gidduudha. Isaanis harka naqatanii jiranii karaa sochii Oromootinis humnoota agartee hubannoota gahaa
hin qabnetti dhimma bahuun yookaan immoo humnoonni aangoodha dheebotan yeroo hedduu dhimma biyyaa ilaala jeequmsi heddummaatullee amma danda'ametti tokko tokkoon irra aanuun danda'amee jira. Aadaan siyaasa biyyattii karaa nagaa fi diimokiraatawaa ta'een aangoo walii dabarsuu caalaa tokko tokko kuffisaa wal balleessuun baratameera. Biyya heeraa fi seera qabdu keessatti aangoo karaa humnaan fudhachuuf yaaluu fi hidhannoo qofatti amanuun aadaa siyaasaa boodatti hafaa ta'e kan biyya diigu malee kan biyya ijaaru mitis jedhan obbo Ibsaan. Jaarraa 21ffaa keessa filannoo qofaan aangoo walii dabarsuun akka danda'amu hubatamuu qaba. Konstituushinii yookaan heera biyya kanaa eeggatee namni aangootti dhufa malee karaa humnaatiin aangootti dhufuun akka hin danda'amne mirkanaa'ee jira jechuudha. Kana mirkaneessuu danda'uun jijjiirama ta'e kana keessatti fi haaromsa muummichi instituushinii haaromsuu irratti hojjetaa jiru kanarratti waan guddaadha kana mirkaneessu. Namuu hubatuutu irra jira karaa humnaatiin aangoo fudhachuun akka hin danda'amne. Maaliif karaa humnaatiin aangoo fudhachuudhaaf hojjechuu jechuun konstituushinii biyya kanaa diiguu jechuudha. Itoophiyaa keessatti sirni bulchiinsaa saba qeenxee leellisaa ture saboota gidduu walqixxummaa tokkummaa fi jaalalli akka hin jiraanne sababa ta'eera. Kunis sabaa fi sablammoota gidduutti tokkummaa dagaagsuu caalaa garaagarummaan akka bal'atu qooda wal jaallachuu jibbi akka dagaagu walooma caalaa olaantummaan murna tokkoo akka bahee mul'atu taasiseera. Kunis seenessi waloo akka hin jiraanne sababa ta'e rakkoo jaarraa tokko oliif ture arrallee qormaata ta'uusaa himan. Marii koomishina biyyaalessaa biyyaa jaaruun suni aangoo isaa hamma tokko kenne akka uummanni sabaaf sablammoonni biyya kanaa mari'ateetoo wal hubannoo irra gahu. Waan wal hubannoo irra gahee kan paarlamaa laalu gara paarlamaatti, kan mootummaa naannoo laalu gara mootummaa naannootti, kan rifereendama laalu immoo gara rifereendamaatti. Even wal taanus wal hubannoonni irra gahus waan akka alaabatii fi heera biyya kanaa ammeendi godhu rifereendamaa irra ga'a malee paarlamaa hin laalu. Kuni murtii olaantummaa maal jedhan popular sovereignty uummataa kan jedhu sana qaba. Inni kuni akkasitti sort out ta'eetoo murtii argatee jennaan biyyi kuni wal hubannoota irra gahe jechuudha. Kanaaf seenaa waloo hin qabaataa. Seenaa waloo qabaachuu irratti immoo qorattoonni seenaa arkiyooloojistoonni waan akkasii kana qoratameetoo waan waloo kan jabeessuudhaan waan waloo kan hin taane immoo qormaata irratti godhuudhaan bulfatanii biyya ijaaruun barbaachisaadha kan jedhu irraa kan ka'e. Kanaaf biyyi halkan tokkotti kan ijaaramtu miti. Biyya rakkoo keessatti ijaaramte tana immoo wal hubannoota irra ga'aniitoo yaada wal simataa fi yaadama waloo irra gahuun laafaa miti jechuudha. Kanaaf ani gama kiyyaan atteemtiin yookaan immoo tattaaffiin bulchiinsi Dooktar Abiyyi godhe gama kanaan kan deeggaramuudha. Yeroo jijjiiramaa biyyattiin rakkoo dinagdee hamaaf saaxilamtee turte yeroo ammaa kana qormaata jiru irra aanuun dinagdee biyyaa dandamachiisuu fi dadammaqiinsa dinagdee uumuuf hojiin hojjetamaa jiru abdachiisaa ta'uusaa himan. Yeroo aangootti dhufu Dooktar Abiyyi mindaa kafaluun hin danda'amu ture. Garuu amma haala haaromsaa kanaan hojii koriidorii yoo fudhatte magaalaa haaratti ijaaruudha naaf fakkaata. Akkan argaa jirutti isa kana dadammaqiinsa ikoonoomii fida. Amma qamadii daataaf ilaalaan ture $973,000 qamadiin alarraa ka galaa ture. Amma galaan jiru. So biitti kun $973,000 hambifatte jechuudha. Sektarri birootis akkasumatti yoo kan hojjetu ta'e of dandeettiin gara food securitytiin alarraa dhufurra warra birootu gargaaruu ni danda'a jechuudha biyyi kun. Hojiin gama hariiroo hawaasaa cimsuu fi dippiloomaasiin hojjetame jajjabeessaa ta'uusaas eeru. Jijjiiramni dhufee aarsaa sabaa fi sablammoonni biyyattii kaffalaniin ta'uu yaadachiisanii jijjiirama dhufe tikfachuun gahee nama hundaa ta'uusaa dhaaman. Haaromsa amma Dooktar Abiyyi itti rakkataa gaggeessaa jiru kana gargaaruun alatti dura dhaabbachuudhaan dantaa Oromoo eegne jechuun danda'an gama kiyya. Na kanaafani otuma hir'inni fedhe jiraate
haalli amma Oromoon keessa jiruu fi biyyi kun itti jirtu dantaa Oromoo hin gargaaru jedhee yaada Dr. Abiy dura dhaabbachuun dhaabbattees maal fidda?